Amma fakkeenyaaf dubartii yeroo hedduu rakkoo garaagaraa faatu irra dhufuu mala. Kanaafuu ogaa ati amma tokko dirqisiin dhungaddees hin jaa kuni qolloftaa jechuun. Diina adda addaa kanatti dhufe faraatuudhaaf baay'ee nu gargaara. Maaliif hawaasa keenya baadiyyaa keessa jiru yookaan bakka adda addaatti argamu san akka inni wallaalarraa karaa beekumsaatti jijjiiramu barannee taasisuudhaaf yaalii qabna jechuudha. Fayyuma kiyyaa fi kan hin dhalaa jalan deemne. Dhalaan kun beektee karaa hedduu qalbii namaa nama babbaasti. Cinaacha bitaa irraa uumamtee shayitaana. Straight! Straight! Block, take it. Ready? Up! Straight! Teshi! Straight! Again, Teshi. One chunk out. Ready? Up! Straight. Teshi. Salat. Ashama harka fuunee hordoftoota Rooraastiif guyyaa irratti magaalaa Dirree naannoo ispoortii komishinii keessatti garee abdii Wushu-dhaan durfamtu jechuudha. Yeroo ammaa tana ammaar yookaan fandaa yaaniin gaa fandaan tun gaa rabattiin beeka oofsaadha. Ammaarii fi Obsa Abdallah leenjii as keessatti kannaa jiran irratti argamuudhaan ijoollee hanga takkallee isiniif naasooyisa jechuudha. Na waliin turan isin jira. Duraan dursee maqaan kiyya Ansaar Ahmed naan jedhan. Mee Ansaarii keenya maaliif asii argamte? Ani immoo fayyaa qaama kiyyaatiif asitti argame duraan dursee ammas deebi'ee as wanni asitti argameef fayyaa qaama kiyyaa ammas waa hunda aartii tana balleessuuf ijoollee ganda sanii keessa ijoollee saniin adda ta'uufiin as seenan. Ijoollee gandaatiin adda ta'u? Mee ati ispoortii daleedaa kanaafuu muuxannoo ispoortii waan qabduuf hoggaan namni yaa'ii si kadhate fa'a ni tumta? Hintu mudura firrain karada yo isaan ammoo karooroo na godhan taate firrain tume. Kanaafuu mee warra gandaa keessa taa'ee akkumatti bakka hin taanetti yeroo isaanii gubu maal dhaamtaaf?
waan hin daamuuf silaa seenan odduu das na jaa silaa hojii dalayna garuu gudee akkasitti dhukkee idda bikkee laaqatan silaa dalagan rooy akkasitti dhukkee laaqachuu waan faayidaan qabuuf natti fakkaatu dhukkee laaqatan garuu booda gidee namni dheefirraa loon danda'an fayyaa qaamaan qaban akkasuma furtu tarriingii waan hin dandeenye jecha isaan silaa tarriingii seenanii danda'anii akkasumaan nama ofirraa dhorkuu danda'anii jaa. Maqaa keenya siin jaan? Khadraa Ibrahim naan jaan. Khadraa Ibrahim. Akkam? Nagaya. Fayyaa. Fayyaa. Akkam ispoortii mee maaliif seente? Ispoortii fayyaa qaama kiyyaatiif hin seene. Saniifuu gandatti hafelleen akka dhufee dalaguun jaa. Ispoortii fayyaa qaama kiyyaatiif wanni hin seeneef namaantuma jeetii miti. Fayyaa qaama kiyyaatiif barnootaaf jechuuf hin seene. Ammaas firraa ittisuuf jechuudha. Amma fakkeenyaaf dubartii yeroo hedduu rakkoo garaagaraa fa'aatu irra dhufuu mala. Kanaafuu hoggaa ati amma tokko dirqisiin dhungaddees hin jaa kuni qolloftaa'u jechuudha. Hin qollafuun. Hin qollafuun sarta difeensiin firaa dhorkaa jechuun siistamaan firaa qabu. Kap bakka qollafu. Kanaafuu ispoortiin maal isiif? Ispoortiin moonaaf barnoota. Barnoota guddaadha jechuudha. Kanaaf fuula dura kaayyoon kee maal? Kaayyoon kiyyaa bilaak fudhadhee akkaan hawaasa illee barsiisuun jaa. Galatoome jabaadhu siin jaa carraa gaarii si yaa'u. Galatooma isinis. Maqaan kiyya Jamaal Joora naan jaani. Jamaal. Joor. Teekwaandoo qaraatamu wushu? Wushuudha. Wushu ayyee. Mee ispoortiin atiif maal? Anaaf fayyaa qaamaati. Akkasumatti immas barnoota isiin fayyaa qaamaatiif baay'ee gaariidha. Eegaan baradhee booda hawaasa kiyyaan baay'ee tajaajiluun barbaade. Akkasumas ammas diina adda addaa kanutti dhufe firraa ittisuudhaaf baay'ee nu gargaara. Maaliif hawaasa keenya baadiyyaa keessa jiru yookaan bakka adda addaatti argamu sun akka inni wallaalarraa karaa beekumsaatti jijjiiramu barannee taasisuudhaaf yaalii qabna jechuudha. Kanaafuu ispoortiin sammuudhaafillee hedduu bareedduudha jechuudha. Hedduu bareedduudha. Haa mee dhaloota akka kiyyaa fi keetii ganda keessa taa'ee araada garaagaraatiin qalbiinsaa jijjiiramtee yeroo isaatillee umrii isaatillee firratti gubuu jiruuf maal dhaamtame? Wanni dhaamu fakkaa yaada kiyyaatti hawaasni keenya hundinuu xiqqaarraa hanga guddaatti dhiira hin jenne dubra hin jenne dubrinis duraan dhalaan barattee isa xiyyaan dhalaan teenyas waan adda addaa keessa teessu dhuftee gama keenya akka barattuu barbaade. Khilafa kana guddisuudhaaf illee carraa gaarii qabnaa jirti. Kanaafuu barumsa keenya sirriitti maastara keenya akka banyee carraa keenya fayyadamuudhaaf waan isinillee asitti dhiyaataniif baay'ee isin galatoomfadha. Eshi hindeennesh? Dana. Isinish maal ይባላል? Sarkaalam. Sarkaalam. Eshi ispoorተኛ ነው የምትመስይ? የሚላከፍሽ የለም ማለት ነው? ኧረ የለም። እሺ ስፖርት ለምን መረጥሽ? ማለት ስፖርት ስለምወደው መርጬ ገባሁ። ውሹ ነው የምትማረው? እሺ ውሹ እስቲ ምን ያስተምራሉ? ስነ ስርዓት እና ሰው ማክበር እንዳለብን እና ሰልፍ ዲፌንስ። እሺ እኔ እንዳንቺ ሴቶች ሰፈር ውስጥ በቃ በሌላ ነገር ጊዜያቸውን የሚያቃጥሉት ምን ትመክራለሽ? ማለት መተው እንዲሰሩና ሌላ እሺ ስፖርት አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ናት። እስቲ ሁላችሁም አንድ ላይ ሆናችሁ ስፖርት ሲሰሩ ምን ይሰማሻል? ማለት ሁሉም መተው ቢሰሩ ደስ ይለኛል እና መተው እንዲሰሩ መክራቸዋለሁ ሰፈር ያሉት ማለት ነው። ያ ማሞ ሙስጠፋ ነኝ። ማሞ ሙስጠፋ ነመ ቆለፍተኛ? አይ ነመን ቆለፉ ግን ከቆቀን ማን ቆለፈ ገረ ne ispoortii maaliif filatte? Ispoortii jechuun duraan durseeti fayyaa qaamaatiifin filadde. Itti aansee bakka adawwii ofirraa ittisuudha. Egaa wushuun atiif maali? Wushuun moo? Wushuu jechuun akkana san ibsu hin danda'u. Wushuu jechuun bakka naaf waan bareedaa takka. Wushuu keessatti aartiidhaaf faayitiidhaaf waa hunda ni baradha. Sanboota irra deemee dorgommiidhaaf if qopheessee bakka jabaadhee wanta jechuudhaaf. Mee hangam takka keessa turte? Ispoortii amma sadii isaa kiyyamma. Waggaa sadeen kana keessatti ispoortii irraa maal baratte? Ispoortii irraa waa hedduu takka ispoortii jechuun haalaa fi amala keessa qayyirti. Si jijjiirti. Lammaysaa bakka jabeenya qaamaatiif bakka fayyaadhaaf kana hundaaf si gargaarti ispoortii jechuun. Akkas. Ispoortii keessatti namni ispoortii baratu waan adda addaa jala hin deemu, dhalaa jala hin deemu. Fireentii ni qabda?
Friendii moo? Hin qabu kana. Ispoortiin namni dhorkitu. Ispoortiin nama dhorkitu. Kanaafuu fayyuma keetiif jechuudha. Fayyuma kiyyaa fi ani dhalaa jala hin deemne. Dhalaan kun beektee karaa hedduu qalbii namaa nama babbaasti. Cinaacha bitaa irraa uumamtee shayitaana. Saniifuu dhalaa jala hin deemne ispoortii ganama ispoortii galgala ispoortii taa'aa bakka manarraa hin baanu boqonnaadha. Akkas jechuudha. Kanaafuu mee dargaggoo akka kiyyaaf keetii ganda keessa taa'ee waan hin taane yeroo gubeef maal dhaamta? Dargaggoo akka kiyyaa waan hin taane yeroo dhaamtuuf jimaadhaa fi ashiisha dhuguu bakka biiraa dhuguu sijaaraa dhuguun faayidaa isin hin qabdu ispoortii baradhaatii qottaa jabeenya qaamaatiif dhaloota isin booda ka dhufullee qottaa barsiisaa baradhaa barsiisaa hin jaayee kanaan dhaamaaf. Akkam nagaa fayyee qabdanii hordoftoota Roraas Tube yaada keessan malee dhagaa hin qabu. Guyyaa irraan tanaa'uun akkuma gartan iddoo jechuudha ispoortii dhufeetiin isiniif dabarsuudhaaf jechuudha waan bakka ispoortii kana jiru isin dabarsuudhaaf asitti dhiyaadhee jira. Leenjisaan ispoortii kanaa na cinatti argama. Mee isaa wajjinis kan wal isin barsiisu ta'a. Amma dhuma sagantaatti na waliin turan isin jira. Maqaa keenya isin jira? Ammaar Abdallaa naan jaani. Ammaar Abdallaa ispoortiin atiif maali? Ispoortiin anaaf cinaa qaama kiyyaatti jee siifin deebisaa. Amata cinaa takkaas keessatti dabarseetiin jira. Ispoortii jechuun anaaf bakka waan guddaa takka jeetii yaadaan. Ispoortii kana eenyutu si leenjisee ati dura? Abdii Wushuu na leenjisee maastara kiyya Abdii Wushuu. Isaan na leenjisee ammallee isuma jalaayin leenji'amu jira anis ijoollee leenjisu jiraan akkanatti. Ijoollee leenjisuutti maaltu si kakaase? Akkuma beekamutti wanni takka gizeenii fi dura eegaltee barattee nama barsiisuuf anis ispoortii tana baradhee ijoollee na jala miseensa gorannee daleessisuuf ati jijjiirama yoo nuti jijjiirama hin fidin ijoollee nu booda hafaniif dabarsaa daleessisuuf amma akka agartan kanatti hundi keenyaa ijoolleen hedduudha. Ijoollee gandeetis jirti, kilaba gandeetis jiran, kilabni jarbaatis as jira. Hundi keenyaa waliin taanee guyyaa isininaa asitti leenjii goonaa jechuudha. Sani leenjii tanatti hundi keenyaa warri nu duraa dhiisees warri ganaa eegalus akka itti jabaatanii ja'an nama kiyyaa. Amma dur takka anilleen asittiin leenjii fudhachuu ture, ani maastara san biraan barachuu ture. Maastara san bira gaafaan baradhu jechuudha. Teekwaandoo sibiila goolii biraa san hin dhaqqabu ture. Ammoo guyyaa har'aan tanaa waggaan sagantaa ta'e san tanaaf dhufu sibiila san akkanattiin dhaabbadhee qabachuu ture jechuudha. Osoon ijoolleeti kan hin dalagu ture. Sila hangaarra dalagu jiraadhe eessaa akka jirru waan tilmaamamuu danda'u. Mee warroota akka kiyyaatti egaa ispoortii dhiiseef maal dhaamtaas? Ispoortiin hedduu bareedduudha qaamaafis self difeensiifis waan hundaafuu jechuudha. Bareedaadha hundi keenyaa warri amma dura dhiisees warri dalagu jirus warri mummurus hundi keenyaa akka jabaannee irratti deebinee ispoortuma tana akka guddisnu hin jaa. Dirree keessatti ispoortiin kuftee jirti akka dur hin jirtu. Dur gaafa nuti dura seenu san kilaba hedduu takkaan beekaa ture. Amma garuu hin jiran hundi isaaniitu. Amma kilaba meeqaa jira? Amma wushuu keessa kilaba 4 jira. Teekaandoon ati 3-4-5 taati. Teekaandoonis akka dursanii miti. Hundi keenyaa maarshaal aartii guddisuuf hundi keenyaa itti deebinee akka jabaannee daleenuu hin jaa. Maarshaal aartiin gabaabdumatti maaliif gaariidha nama tumuuf immoo maaliif? Maarshaal aartiin nama tumuuf osoo hin tahin jabeenya qaama keenyaatii fi sammuu teenya ittiin jijjiiruuf namni ala jiruu fi namni as keessa jiru waa hundaanuu adda adda disipiliinaanis haa ta'u waa hundaanuu jechuudha. Disipiliina namni ispoortii dalagu qabu maarshaal aartii dalagu qabuu fi namni ala jiru qabu adda waa hundaanuu jechuudha. Hundi keenyaa disipiliina asii kanaas ta'ee warra ala jirus warri maasiitu disipiliina barsiisa. Naamusa naamusa sana. Hundi keenyaa akkuma agartan kanatti naamusa hedduu qabnaan warri ispoortii dalagu obsaasi qaba naamusaasi qaba hundaa'u maarshaal aartii hundaafuu fayyaa qaamaatii fi
naamusa as keessa barattu si barsiisa jeetii yaadaanaan malee namatti muufii miti. Ayyeme anis osoo hin beekutti si gaafadhe ispoortii jechuun gaa nama tumuuf osoo hin taane takkafa fayyaa qaama keetii fi ispoortiin innumaa naamusa si barsiisti kan osoo ispoortii hin seenin dura jechuudha namatti fiiguu yeroo ispoortii seenin nama tasgabbaa ta'a jechuudha namni takka yoo itti fiigellee jechuudha hanga dandahametti tasgabbeessuuf ni yaala sandinnaan immoo firraa ittisuufi kanaafuu osoo beeku si gaafadhe mee dhaloota amma lafa ol ka'aa jiraniif gama keessan kanatti dhufanii akka hojjetaniif dhaamsi ati qabduuf maal? Dhaamsaan an qabuuf hundi keenyaahu itti deebinee akka daleenuun jaa ispoortii jechuun akka hawaasni yaadu sanii miti. Hawaasni amma nama tumtaa itti nama tumamnaam jaanii yaadanii itti nama tumuufi miti ispoortii. Na qaama keenyaaf fayyaa qaama keenyaatii fi hundi keenyaahu jabaannee akka daleenuun jaa. Galatoomi adiis. Egaa taphattoota keenya kabajamoo akkuma nuti ammaan tana ijoollee tana haasofsiisee jirutti ispoortiin waan hedduu akka nama barsiistuu fi fayyaa qaamaatii fi sammuu ta'e tanaaf bilchina akka namaaf kennitu jechuudha kan isaanirraa hubanne ispoortii keessatti ispoortiin jaalala ispoortiin tokkummaadha ispoortiin gaa saba saban jettu amantiin jettu sabaaf sablammiin hundi islaamaa fi kiristaanaa fi waaqeffataa martinuu keessatti argamuudhaan jechuun jaalalaan waliin hojjetanii dargaggoon ganda keessa taa'ee yeroo isaa araada garaagaraa irratti yookaan ammoo umrii isaa malee dubartoota jala deemuudhaan yeroo isaa fitti gubu jechuudha gama Wushuus ta'ee, teekwaandoos ta'ee, kaaraatees ta'ee yeroo isaa yoo sanirra gube hedduu bareedaadha jeetiin isinii dhaama. Egaa hamma sagantaa birootii walitti deebinutti jiraattonni magaalaa Dirree fi naannoo isii kilaba Abdii Wushuu kana dhuftanii akka ispoortii teessan miilaa fi harka keessan hiikattanii isiniin jaa nagayaan naa tura.
Dem dem. Durara sini. Bea. Hop. Mana are tek tek tek. Okay.